بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إن شاء الله نمني هدوني نقافتات ري أكاتات وضعة أكاتات تيمم قرة نوفي أكاتات صلاة وجيجو سنرى إن شاء الله يروي نرقني أنا فتح ورابي هنقن نندو نمني تقهما أصو وداچو تنسين ندرتي maaltu namarraa barbaachisa namni wadaachuudhaaf salaatuudhaaf maaltu barbaachisa jalqaba irratti dhiqansatu isa barbaachisa. Dhiqansi kuni akkaataa lamatu jira. Hadas al-akbarii fi hadas al-asghartu jira. Hadas al-asghar inni jedhanu kan amma wadaachuu deemnu kan. Hadas al-asghariin kana hadasa isa xiqqaa kanaan duratti hadas al-akbartu jira yoo qabaate jechuudha. حدث الأصغرين وضوء برباكسة. حدث الأكبرين مو قام نقطو فكين يمنمني منا ماربوطا يوكاو آدمنا وجنين غلوتا غافا كستاي دررت ريكچو سار برباكسة يرو ديكاتو كنا مالتس برباكسة غبابينو ماني جرا ديكانو كيستي فكين ياف حدث الأكبر ريكچو داب يوكاو حمام بانيو بكا ديكانسا سينير يوكاو دررت ساتاو بكا ستراتي hatahu malee sataramuu qabummoo yeroo kana keessatti maaltu sirraa barbaachisa niyyachuu si barbaachisa. Janaabtaan dhiqachuu deemaa jettee niyyachuudha. Eega niyyattee booda akkaataatti dhiqatan kanatu akkaataa sadiitu jira. Akkaataa irra caalaa yeddu galeessaa fi akkaataa seera qabeessuma jira sadii. Fakkeenyaaf namni tokko amma janaabtaa dhiqachuudhaaf bishaan dheeffateera baaldii naasa ta'u yookaan hammama baanyoo keessatti isa ta'u yeroo dhaqee eega niyyatee booda maal godha mana baanyoo seennee yeroo amma fakkeenyaaf yookaan baaldii as kaannee yeroo dhiqachuudhaaf eega as kaannee booda eega niyyannee booda maaltu irraa barbaachisa akkaataa irra caalaa yoo irra deemnee akkaataan irra caalaani jalqaba irratti wada'annee harka dhiqannee fuula mataa eega haxaannee booda osoo miilan dhiqatiniin amma kan dhiqansaarra jira osoo miilan dhiqatiniin kara qaama dhiqachuutti dabarfatta. Yeroo qaama dhiqattu kana keessatti jalqaba irratti maal goota hammaarri tokko fuuteetuma qaama kee gara mirgaa yeroo sadi hammaarri sadi gara mirgaatiin mirgarraan immoo jalqabuma yeroo dhiqansi jalqabamu mirgarratti gama sadi mataa kee bitaatti gama sadi bishaan hammaartee gadi naqxa. Eegana gizee sadii maal goota mataarraa gadi naqatta jechuudha. Ammas qaama keetti gizee sadi hammaarrii sadi gara mirgaatiin qaama hammaarrii gizee sadii gara bitaatiin eegasii sadii boo gubbaadha ammoo gizee sadi gadi naqattee dhiqattee baateetta jechuudha. Yeroo dhiqattee baate hoo maal duraan wada'anneerroo miila qofatu hafe. Bakka dhiqachuu jirru sanarraa siqnee yoo bootaan sun raaree yookaan waan akka najisaa wahii kan bishaan nuti dhiqanne kun gan taa'u ta'e bakka biraatti bakka sanarratti irraa achi siqnee miila keenya dhiqanne uffata keenya dhiqannee baana. Tokko kana dhiqansa isa guutuu jedhamanni kun. Inni lammaffaan immoo akkuma nuti aadaatti beeknu baanyuus ta'e baaddiis yoo qabaanne fuuneetuma mataa gadi naqanneetuma yoo baanyuu ta'es banneetuma dhiqannee bahuu jechuudha. Isa kana. Yoo barbaade dhiqansa kana keessa yeroo dhiqattu kana keessatti wuduunis keessumatti naa haadhumu jettee yoo itti niyyatte dhiqansi sun wuduudhaa fi dhiqansa bakka bu'uu danda'a jechuudha. Niyyaatu hojjeta. Inni sadaffaan immoo fakkeenyaaf bishaan garba jira yookaan haroo wahiitu jira asumaan liccisoo lixxee akka nama daakaaroo liccisoo lixxee gamaa yoo baate inni kun dhiqansa hin jedhamaa jedhan. Dhiqansi akkaataa sadii kana amma dhiqanneerru yeroo dhiqannee baanu yeroo dhiqannu mana sagaraatu jira. Yeroo mana sagaraa seennu miila bitaatiin mana shintibeetii ol seenna. Shintibeetii yeroo ol seenne osoo uffatan baafatin hin duratti Allahumma inni a'uudhu bika minal khubuthi wal khabaa'is jenna. Bismillah jettee sagaraa eega ol seente Allahumma inni a'uudhu bika minal khubuthi wal khabaa'is jetta. Eega achirraa baatee yeroo sagaraa mana shintibeetii keessatti immoo maaltu barbaachisa? Yoo fakkeenyaaf dhiira fa'aa bareechee booliin namarraa cituu qaba.
xabiyaa ofii abbaatu beeka. Gariin kan ammoo namarraa citu jira, gariin immoo kan turee namarraa citu jira waan ta'eef bareechee eeggachuun barbaachisaadha. Amma yeroo achirraa gabbaanu hammaamarraa yeroo gabbaanu immoo maali? Miila mirgaatiin gadi baana jechuudha. Miila mirgaatiin gadi baana. Gofraanaka jennee gadi baana jechuudha. Amma gaa dhiqannes sagaraarraas baane hintibeetiirraa jechuudha. Eega baanee booda amma wadachuudha. Bishaan keenya dhiheeffannee. Eega bishaan keenya dhiheeffannee booda maaltu nurraa barbaachisa? Bishaan kuni Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam hammaarri harka tokkoo qofaan wada'atan jedha. Bishaan baharra yoo jiraattes biirii wahii yoo jiraattes bishaan jireettee bishaan bazzaruu osoo hin taane boombaa yoo jiraate cal jetteetti manteetuma faa isanne jedhu wadaachuu osoo hin taane qabdee wadaachuu qabda. Bishaan suutumaan wadaan. Amma gara waduutti taaseen jalqaba irratti hin niyyanna. Niyyaan qalbii keessatti. Amma bishaan gaa kan kana fudhee fi xiqqeessee wadaachuudha. Imaamu Ahmad rahimahullahu ta'ala rabbi rahmataa godhuu fi yeroo wadaatu jedhan bakki inni itti wadaate kuni hin jiidhu jedhan. Bishaan qusatee wadaachuu keessatti. Amma fakkeenyaaf bismillah jalqabnu harka keenya kana goonee maaliif keessoo akka wanni gogaan hin hafneef akkas goona. Eega seennee booda fuuna bishaan fuuneer tokko. Waduun kun sadi yoo barbaade sadi wadaatta. Sadi isa kam? Lulluqqiinis sadi, foollinis sadi, mataan tokko qofa, harkis sadi, miillis sadi godhuu dandeessa. Yoo barbaaddes lama dhiqachuu dandeessa. Yeroo lama lulluqqattee, yeroo lama fuula dhiqattee, yeroo lama harka dhiqattee, yeroo lama miila dhiqachuu. Waajibni immoo dirqamni kan jiru tokko jira jechuudha. Tokko dhiqachuudha jechuudha. As keessatti yoo fuula lama dhiqattee, harka tokko dhiqattee, miila sadii dhiqattees dhowwaa wahii hin jiru. Sadirraan dabarfatu malee. Amma gaa bismillah jennee jalqabna. Amma yeroo wadaannu keessatti funyaaniin ol fuuchuunii fi lulluqqachuunis maaliin ta'a? Bishaanuma tokkichaan. Harka mirgaatiin fudhanna. Bitaadhaan kan deebisnu. Amma gaa bareechee waliin fuuna soommana waan ta'eef. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam akka jedhanii funyaaniin ol fuuchuu keessatti وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما جدا. funyaaniin ol fudhachuu keessatti barichi ol fuudhi yoo nama soommanaa taate malee yeroo soommantu hoo bicuudhuma sii amma nama goota jechuudha. Sunnaa rasuulaa gattamuudhaaf jechuudha. Kanaaf akkasitu barbaachisa. Amma yeroo tokko wadaadhee isin garsiisa. Isa sadiis jira, lamas jira. Waajibaaf tokko jechuudha. Amma isarratti dabarfannaa gara maalii dabarfannaa? Gara fuulaa dabarfanna jechuudha. Fakkeenyaaf gara fuulaa yeroo dabarfannu fuula yeroo dhiqannu asirraa kaasee hamma lafee areedaatti, asirraa kaasee hamma asitti wal gahuu qaba. Namni tokko akkaataa lama qaba namni. Yookaan areeda qaba yookaan areeda hin qabu. Yoo areeda hin qabne alaa kulli haal dhiqannaan gaha. Yoo areeda qabaate hoo maal ta'uu isarraa barbaachisa? Fakkeenyaaf kana godhee qoqqotee bishaan waliin gahuutu isarraa barbaachisaa jechuudha. Tokko. Inni lammaffaan gara harkaatti dabarfanna. Gara harkaatti yeroo dabarfannu asirraa gadi jalqabna. Eessarraa jalqabamaa bishaan akkana fudhattee miti asirraa akkana gadi dhiqatta jechuudha. Asirraa gadi dhiqatta. Ammoo bakka kana hirrirriitan bareechanii. Bakka kana goggogaa waan jiruuf hirrirriitanii jechuudha. Hirrirriitan. Inni kunis eessarraa jalqabna? Asirraa jalqabna? Asirraa fuunee miti. Asirraa akkana dhiqanna jechuudha. Asirraa akkana gadi naqnee akkana. Kanarraa immoo waliin dabarfamu. Kanarraa waliin dabarfamu jechuudha. Amma fuulas dhiqannee harkas dhiqanne. Maaltu nu hafe? Mataadha. Mataan kuni akkaataa sadii jedhan. Mataan kun akkaataa sadii. Inni tokkoffaani mataan silaahuu fakkeenyaaf isa waajiba tokko hin sin agarsiisa. Bishaan akkana goonee kaanee
goonee hanga dhumaatti goonee kaane achi as deebisnee maal goona gurra keenya kana as keessa nannee isa guddaa immoo maal goona akkana haqnee baana jechuu bareechine tokko akkana goonee akkana deebisna yoo kaahummoo walakkaadhaa eegallee jedhan asiin finnee kaanee la walakkaadha asiin finnee akkana finnee kaanee akkana goona jechuudha. Tokko kunis jira. Inni tokko immoo asii jalqabama jedhan. Asii jalqabee akkana godha jechuudha. Asii jalqabee ka'ee achi deebisa. Kunis jira jedhan akkaataan sadiin kun. Kuni kan amma eega kana finnee booda maaltu barbaachisa? Mataan yeroo tokkuma tokko jechuudha. Gara miilaa dabarfanna. Miila yeroo dabarsinu bishaan keenya qusachuu qabna immoo. Sadii yookaan lama yookaan tokko. Amma lamuman isin dhiqadhee isin agarsiise yookaan sadii. Yeroo dhiqannu miila kana keessatti eessarraa jalqaba? Asirraan jalqaba. Miilli silaa kanaa gadi. Oomee koronyoo kanaa gadi. Asirraa jalqabama jechuudha. Asirraa jalqabnee yeroo tokkotti nanneerra. Eegatti nannee booda qubasii kanaan immoo akkana goonee hirrifnee goona. Lammaffaas akkana gooneerra raawwanneerra. Isa kanas akkas goona. Asirraa akkana gadi nanna. Ilaalaa akkana goonee lammaffaas itti nannee oduu irraa baaneerroo jechuudha. Akkas goonee irraa baaneerra. Amma yeroo kana keessatti bishaan walqixaan inni gadde ammaan walqixaan inni gadde bishaan hin finne jechuudha. Akka kanatti qusatamuu qaba bishaanis. Inni ta'uu kana eega finne yoo zikrii isa boodaati. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين جنة دعائي كنكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دعائي كنكوني إرراراوني ودو eega finnee booda amma bishaan hin qabaanne yoo bishaan hin qabaanne akkam goota yoo bishaan hin qabaanne akkam goota caammas dhiheeffadheera kaasis dhiheeffadheera fakkeenyaaf caammas dhiheeffadhee kaasis dhiheeffadheetiin jira yoo bishaan hin qabne bishaan hin qabdu maal gootaree tayammuma barbaachisaadha osoo tayammuma achiin dabarfannee booda namni tokko ammarra haquudhaaf yookaan kaasirra haquudhaaf inni kun jawraba jedhama. Kuffii illee ta'uu baatu kuffiidhumatti qiyaafamtu jawraba yeroo asirratti haqnu immoo akkamiin caammaarra haqnu fakkeenyaaf caammaan haa jiraatu fakkeenya mana isin gina amma caammaan yoo jiraate kaasii yoo jiraates maal ta'u irra haquun dirqama namni ta'u kaasirra haqatuudhaaf eega wuduusaa akka kanatti guuttatee ka'ee booda kaasii kaa'atee osoo kaasii sana ofirraa hin baasiniin yoo wuduunsaa cabe hadasul akbarii asgariin jechuun yookiin boolii dhaqee yookaan afurrirraa bahee yoo wuduunsaa cabe kaasii sanarra haquu danda'a. Yeroo haqummoo akkas godha. Fakkeenyaaf kaasii kaadheetuman isin agarsiisa jechuudha. Kaasii kaadheetuman isin agarsiisa. Kaasii yeroo kaa'annu amma kuni bitaadha. Mirgatu dura kaa'atama. Bismillah jennee kaa'anna. Eega kaa'annee booda fakkeenyaaf oduu osoo qabnu kaasii kaa'annee osoo kaasii sana hin baasiniin maal goone oduun keenya badee miti amma oduu sana godhatuudhaaf kaasii irraa xaachuudhaaf kaasii dirqama fuunee akkana jalaa gubbaa goona hin goone maal goone bishaan akkas gooneetuma isa kanaanis akkanuma goona isa kanaanis akkasuma goona jechuudha. Osoo caammaa ta'ees maal goona bishaan keenya fudhannee akkana goonee kaanee isa kanas akkanuma irra haqna kanas akkanuma irra asii fi jalli isaa hin barbaachisu jechuudha.
akkaataa wuduudha akka kanaa haala kanaan wuduun guutamee yoo salaatanii barbaachisaadha jechuudha.